sodaattu kan akka ilmootti ilaaltu. Maqaan isaanii Mubee. Nagaadha alhamdulillah. Nagaa galata Rabbii. Mubee waan isin jechuu barbaade buleetti keenya Samiraa hin gadda Saawudii keessatti duute. Ayyee. Annaa mucoo haala sana irratti yaalii kana gochisiiste hin gadda tokko tokko irratti galchiteetta. Nuni yeroo biraas wajjiniin kan jirru har'a garuu maaliif cal jetteme? Nuti si malee hin qabnu jennee gara keetti dhiyyanna gaafa kamiinuu si bira dhaabbanna nuti garuu mucaawwan kuni waan lamaani kan isheen duute mee gadi jedhi ilaalime dubartii takkadha waan lamaan duute maaliif sagaleen taaneef Fiteta. maaliif immooyyuu erga eengadda fidde gara keetti erga waamte mucaawoo sana dubbattanii wajjiniin maaliif gara furmaataatiin finne maaliif ijoollee kana mucaawoo kana dabarsanii laanne maaliif ragaansaa wanti jiru dhugaansaa maaliif hin marammaramne maaliif dhugaan mucaawoo kanaa hin baane maaliif sagaleen taaneef Fiteta. Fiteta gifti. Dabaree dubbanna. haa muree muzee Fiteta. kanaafiyyuu sagalee silkiitu na jalaa galee isa kana akka tanaa deebistu jaalala rabbiitiin si gaafadhe. Fiteta. Obboleewwan keenya kabajamoo. Tokko dhaggeeffadha. Isin hundaafan deebisaan immoo isii qofaaf miti. Obboleettiin keenya Samiraa jedhamtu dhalattuu naannoo Wallaggaati. Kan isinitti duuti Saawud Arabiyaadha. Halka namaati jedhanii shakkanii. Geessanii halka namaati jedhanii shakkanii ulfaan duute. Akka nama tokkotti baay'ee gaddine. Isii suuraa kunuudhaa ulfasii argaartu kunu. Isiin kunootila. Isii diriyaa uffatteertu jechuudha. Ulfaan duute ulfa sagalii dahuudha guyyaa 5 tafee jedhamee doktorri ulfaan duute ijoolleen yeroo Oromoo keekii fudhatanii dhaqanii an cubbuun jaalladhu dhugaan dabnaan immoo obboleessa koote haadha koote irraan dabu ijoollee Oromoo gaafa sana keekii dhaqanii nyaachisan sana shakkinee jedhamee jennaan abbaa manaasii fidee intala shakkamtu sana illee giddisiisee fidee asirratti gossaa olle. Yeroo laalu wantichi wanti qimii qabu natti fakkaanne ijoollee Oromoo walitti buusuu malee wanti qimii qabu natti fakkaanne tokkoffaa ani poolisii miti jala qabaddaala tokkoffaa poolisii miti akka nama tokkotti akka nama dhiibbaa gochuu danda'u tokkotti fidee asirratti gaafadhee qorannee uummannis waan hubate seera biyyichaan nu daangessatu Itoophiyaa ta'e hin dhiibnu ittan deema maattiidhaa wajjin keessiitti bana Itoophiyaa hin jiran tokkoffaa jarri waraqaa qabannu yeroo dhaqanii malee dhaqanii waraqaa gaafatamu malee dhimma kana keessaa hin gaafatamannu jedhame waraqaa namni guuttanne immoo mirga qabu biyya sana tokkoffaa abbaa manaasii mirga intinaan qabu waraqaan qabu sila abbaa manaasii Mubee koo dhiifama waliin abbaan manaa ishee maqaan isaa eenyu jedhama fakkeenya mucaawoon kana dalagdee yoo maqaan ishee eenyu Allah na dhagayyane haasaa bu'aan qabne naasa'u haasaa bu'aan qabne duukan oolu baay'isee fakkeenyaa fi bu'aa qaba. Kan si akkamitti bu'aa qaba. Biiroo ergeetu jira. Biiroon erge maatii baay'isee tuffatee naananii aaree dhufee maatii baay'isee guutuu firaa kunoo nageenya taajjaba. Makiinaa guuttadhee deemeen olitti gallee dirqiidhaan qabnee viidiyoo waraabbannee mirga jarri dhaban guutuutti deebisisee fi ammas immoo isiin seera qabeessaan biyyaa baate seera qabeessaan jirti akka reenfisii biyya galuuf haala mijeessee achi deebi'ee reenfasii kan yeroo taa'ee deebisise bareechina jagati. Inni kuniif inni tokko miti tokkoffaa obboleettiin keenya waraqaan qabdu gurbaan abbaan manaasii waraqaan qabu hundinuu warra waraqaan qabne eenyummoo itti galee isin nama dhabdanii miti an akka nama tokkootti sagalee ta'eeraa fi geessee gadi baaseera iccitiisii. Uummanni Oromoo murteessuun jedheen gaafa aqabamtu jedhu koo miira keessa galee qabsiisaan deemi gosa taphachuu wallalli an uummata Oromoo afaan bu'uus hin barbaadu uummanni Oromoo sanatti mufachuu hin barbaadu kunis Oromoo sunis Oromoo akka mucaa keenyaa yaa Rabbi oolchitee hin bulin yoo obboleessi koo harka keessaa qabaate qabi
Jechuun malee sagalee taatu fi seetti immoo sagalee nama kumaatamaan fideen sagalee samiiraa akkasiitti duute shakkina jettanii jennaan affaaxxatee fidee tuuti mana banattee kottottee nuftu bar ana kofoo loorii koo sodaatanii geesse isuma dhugumaan sitti hima yoo footoo keenya maxxansee haasee namni maal nu jedha maqaan nu baduurra dhannee achitti qulqullummaa keenya baana dhufan malee jaallatanii sin dhumne dirqamanii sin dhumne kanaafi an poolisii miti utuun aangoo qabaadde utuun imbaasii ta'e waan an godhatu beeka imbaasii miti kanatu nu rakkisee jennaan iyyi ol ilaalee gad ilaalee ijoolleen saudii gastii galanii nama waraqaa hin qabneef waa tokko gochuu hin danda'u mootummaan saudii akkasitti duute baruudhaaf immoo maatiin wukkilinnaa nama saudii keessaa barbaadanii kennuu qabu jedhamnaan walii galle akkasatti maatiin nama reenfa sii galchu sanaan yeroo waraqaa barreessanu akkasiin itti duute sagalee gadi qabii abbaate gadi qabii si bira jira asaas ta'eyyuutti mi dandeessu mooni jee qabee jira dhageessanii namni wukkilinnaa fudhataa jiru waraqaa yeroo barraa'u maal jedhee barra obboleettii keenya kana akkasinitti duute nuu qulqulleessee reenfasii akka biyya nuu galchuuf wukkilinnaa kennineerra jedhanii maatiin ergu waraqaa akkasinitti duute bareeyyi sigaleen yawwana jala saudii akkasinitti duute barziyaan duute moo maaliin duute kan jedhu barreessanii irra kaa'aniiru. Kanaaf an gara kootiin sagalee ta'eeraa fi eenyuun caalatti geesse maatiidha. Nama dhabne gaafa sana nama asirraa dhufee nurkaa fudhatu dhabnee jennaan kumee moo maallee riyaan kee ijoolleen obbolaan firoottan maalan jedheen maatii keessan akkasitti barreessan wukkilinnaa nama sidii ta'u immoo yoo akka Oromootti namne akka ijoollee Wallaggaatti Saudii keessaa iqaamaa namni qabu 1000 ijoollee Wallaggaatti dhiyaattee akka gandaattu yoo akka Oromootti ishii akka mucaa kanaa barbaaddu jennee dhageetti argatteetti dhageetti argatteetti sagalee ta'ameeraa fi dhibbaan dhibbatti sagalee ta'ameeraa fi sagalee ta'uu jechuun uummata Oromoo gurra buusudha. Fixeeraadha waan hin danda'u godheera waan hin dandeenye waa tokko gochuu danda'achuu barbaade ta'uu namaatti. Reenfa immoo akkasii Assalamualaikum. Nuti jettan firoonni dhuftanii Oishi. nuti birrii isin barbaannu sagalee malee jettani utuma birrii jettani isaatii kana reenfa sadii moo maal kan isin dursu jira kamiin hin galchee kamiin jedhee afaan qabaddee taa'aara. Kanaaf maatii bira jira jechuudha. Maatii fi nama wukkilinnaa fudhate sana bira jira dubbii. Fixeera. Kanaan achoon si deebisuun yeroo biyyiiti. Assalamualaikum mobe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yawo garuu. Nagaadha ayyaata kitti maal jirtu? Mobe dalaala waa'ee biyya biraarraa na fidee paaspoortii kiyya na dhorkatan jettu. Eessa jiranni? Dubaayin jiru. Baay'uma jedhee awuzu billaahi mashee. Birrii 3,000 kaffalii fudhadhu paaspoortii keenan jedhanii ammallee qaraamaa keessan galee qaraamaa keessa galuun barbaadu hojii wayii na galchee ture asitti dhukkubsadhee dhiiga na tubsiisaa ture. Fedhi kun rakkoo tattaafaa Lakkoofsa isaa moo kuni lakkoofsa kiyya maqaasaa? asuma irratti kenni lakkoofsa isaa. Natti kenni. Qo'aashii waasappii keessaa deemeen baasaa. Waasappii keessaa deemeen baasaa. Yalla. Kun rakkoo tattaafaa. Rakkoo kana himadhaa biliisi waa biraa dhiisati. Rakkoo kun tattaafaa. Mube takka dhiifama wajjiniin sooyyee Dubaayin beekta miti? Si wajjin dubbachuu barbaaddi. Eessa jirti? Liivirra jirti. Hin dubbadduuni. Hin dubbadduuni maal na dhibeera. Maal na dhibeera. Dubaayin keessatti. Dhagaa egaa Dubaayin keessatti intala jimmaa sana maal maqaan ishee? Firiyaa kiyya. Warri mana nyaataa kiilooleetu jiran hojii obboleessi keenya abbaan mana gadaa mana nyaataa gadaa jechuudha. Na waamee akka namaatti kabajanaa kennee kaameeraamaanii qopheesse irbaata na affeeree baga nagaan nufti Dubaayin jedhee biyya na barsiisee makiinaa isaatii waamee abbaa kiiloolee jechuu dhageenya malee jarri sooressa irratti malee dhiyyeessa irratti hin hojjetan hin nufuu jedhanii dhimma barbaade ta'e. Wallahi wabillahi nama Dubaayin keessatti warra mana nyaataa maal qabu warra beekamtii qabu akka namaatti baga nagaan nufti naan hin jenne
Lama matu yaran dia boleh soal. Saya kot. Maali mube so Rumah jadi kalau murah, mau lanu. Apa mana yang tak kilo leti ti? Beef to fashion. Garumman isin. Kalau murah voltan nanda gaha. Isin nama gari dah. Galatoma garumma isin motor motif. Voltanuf. Waruga kabaja guddan sini kaba. Akarum Fatimmo. Bagana. Anu tenan injene wante fi. Yondu yang kabarina. Gara ko tu wa wala balban no chuda. Dogo gura ke sa dogo gura kuma to. No. kabadu lastani ma duwasha bitene ko modu be mu be Ati tu manu ben na ko. Wala madrasa di. mabe mu be mu sige sina kamale si duwasha Duwashan. Ijatami sadde Kadami sadet. Digdami lam. Mai muti ko tani jara kenya. Sodomi ja Sodomi ja. Sagaltami torb Alaka wa yigidu ke san juro biti. لا ولا وانا توقع يهنجرو جورداني نافيدي وجيبك سيستري وجي ويا غرتي وجي تنغالتي تاج ماني تتين اولين تاني كانسليشني كي يناك نيتي نشنياتي نيتين نيتين كانسليشني كي Gapi to ko si gapati wari basa. اوكي اش واتو كوي غدو كينجرو Makasa nyuni. Jabat فيصل ato makake jabat. فيصل Makake آشا شمسو makake betu. Abo ashata ibo. آشا شمسو مكان كي يا آشا شمسو Dari ka dia nasi kafala. ركو ان شاء الله Waa'ee birrii caalaatti adagaa guddaan intanaadha. Waa'ee birrii caalaatti Dubaayin keessatti paaspoortii ijoollee harkaa fuudhanii lafa kaa'uun tokkoffaa wanjalaa lammaffaa immoo ijoollee adagaadhaaf saaxila. Tokkoffaa karaamaa keessa galti ijoolleen. Warri paaspoortii ijoollee jalaa qabdanii jirtan deebisaa. Waa'ee paaspoortii dhageenyaan kunoo akkuma kana qaxxaa jechuudha. Dawwalaa diddaa sirra taallee asirratti jechuudha. Foto saya kabda tokkitti. Foto sallee qaba sagaleen hin ade deebisaa turellee hunda saayyuu qaba. Yalla nakiti Hiriyoota biyyatti shirshir godhe kan Foto sana apa ergi tu kau? Nage follow godime. Laki, anu agak nanti mati tu tekales. Davina ergi, agen ergi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Faisal akam. Min. Faisal, ana Mubarak Musammati. Mubarak Musan? Faisal ini dia. La, maaf ya, saya ada rakam tani. Okay. Rakam malana. Ada ko komite ko bang galing sabu dia tingin. Oromo miti dah. Lakkoofsa Bangaalee miti lakkoofsuma isaa la Oromoodhuma ijoollee Arsiitii Oromoo keessaa iyyuu isuma lakkoofsuma isaa akkuma mootummaadhaan nan erga lakkoofsa isaallee waasaappii isaa Akka gootu. Gadi bu'iti. Nagee follow godhi. Follow irraa qabatta. WhatsApp isa qabda kan nagee.
nageetti ergi footoo isaa nagee gastirratti bane si guddisee Ergeeraatu footoo isaa WhatsApp irra. gaafannaa nuuf waaman baay'eera. Okay. Footoo isaa keenya gaafannaa inni daa akka biyyaatti akka biyya akka Itoophiyaa guutuutti jechuudha isa gaafanna seeraan maaliif embaasiin Itoophiyaa biyya Dubaay keessa jiru yoo rabbi jedhe insirraa dhibbatti sirraa ijoolleedha waan akka keessattuu nam tokko waan biyyi nam tokko la waan dhalootaan sii kennamu qabda waan erga dhalattee sii kennamu qabda mirga jechuudha kun mirga uumamaa mirga biyyoomaa mulquudha nam tokko yeroo biyyaa ba'u paaspoortii aan deema paaspoortii sababa kamiifuu paaspoortii qabamuu hin qabu kun humna biyya imbaasiin keessa jiru keessatti yoo walii galtee imbaasiidhaan qabaatan malee hattoonni kun paaspoortii shamarranii qabanii keessattuu biyya Dubaay keessatti paaspoortii shamarranii qabanii taa'uu jechuun karaamatti sii galchuudha jechuudha. Namoota hedduutu ijoollee durbaa shamarranii paaspoortii irraa fudhanii karaamaa keessa galchan birrii iqaamaa si hojjedhanii iqaamaa sana tun hojjetin karaamaa keessa galchan. Geessanii kanaaf isa kana seeraan dhowwaadha obboleesso wallaahi billaahi yeroon biyya jiru anaa hiikkataa ramtunti dhiyaatte paaspoortii siin kentaa fi yaalamin kifiyyaa tokko malee siin jedhadha jajjaloo jiraatti dhaggeeffadha kafaltii tokko malee paaspoortii sii kennitaa paaspoortii yeroo kennite kaate immoo birrii kee dhuftee himatteeyyi yoo irraa qabaatte dhageessee akka namaatti yoo irraa qabaatte birrii kee himattee fudhatte jechuudha. Namni mucaa kana beektan itti dawwalaa. Otuu viidiyoo irratti hojjetin asii as keessaa gadi buunaanan viidiyoo irratti hojjedhee ba'an. Dubaayin keessatti namni kun ijoollee shamarranii walitti qabuudhaan dallaalaa seeraan ala ijoollee Joordaan irraa gara Dubaayii galchuudhaan akkasumas paaspoortii ijoollee irraa fuudhee jedhee waan irratti hojjedhu waan ati hin eegnedha. Nama bultiin jalaa diigamte jira viidiyoo kootiin. Warabbal kaaba. Kaleessa namni ne mata. Nama bultiin jalaa diigamte jira obboleessu. Waan ati barbaaddu inaasawwan. Paaspoortii qofan jedhuwan. Viidiyoo ijoollee irraa waraabbata afaan jedhaan itti dabalee jechuudha. Waa'ee shamarrantiin itti dhufte taanaan akkati of jibbituun si godha. Abbaan barbaadde jechuudha. Paaspoortii shamarranii irraa fuuchuu jechuun ammatu mucaan kun obboleettii koo taati. Irraa fuutaa hin fuutu. Maaliif nama laalteetu mirga laaltee bitaa laaltee ijoollee miskiina obboleessa biraan qabne ofii fuudha maatee sin azzansiiftu jireenya jettee jireenya kun jijjiirra jettee akka qalamee Suudiidhaa Kwaataarii Dubaay Baareen itootu duutee reenfisii meeqa biyyatti galaa jira. Haadhan qabdanu obboleettiin qabdanu akkamitti paaspoortii ijoollee durbaa harkaa fuutanii birrii haga fedhe irraa qabaachuu dandeessaa irraa qabaachuu dandeessa yoo irraa qabaatte himattee haasaa biraatti akka nan galchine an viidiyoon hojjedha amma asii ba'e dhiyaadhu obboleewwan keenya Dubaay jettan akka wallolle dhiyeessaa nama kana dhiyeessaa dubbiin kun hin jabaatti hin laaffisu Dubaayin sinan dhufa waan ta'eef dubbiin kun hin jabaata malee hin laafu paaspoortii akkasiin qaamaan hojjetan irraa fuutee bara. Namni iqaamaa hin qabne naman kasasu namni bitaa kan qabne paaspoortii hin qabne naman kasasu dhaabaa waan akkana akkasiin iqaamaa hin hojjetan wallahi gara imbaasiitiin sitti dhufna jaarsummaan imbaasiin Itoophiyaa akka wayyaanee sana nuu ta'uu qaba imbaasiin Itoophiyaa siras waa tokko kunoo biyya taa'inaa saara waa tokko wanti nu gadaartan jiru harki caalaan keessan namoonni gaggaarii ni jira garuu hundaa miti barcuma guuttanii taa'aa jirtu malee miindaa mootummaarraa nyaataa jirtu malee mootummaan isin hin argu sini galee miindaa ummataa maallaqa ummataa walitti qabamee sini kennannaa nyaataa jirtu malee imbaasonni biyya keessa taa'ee siin jedhaa jira jesse namoota muraasa malee imbaasiin harki caalaan taa'ee miindaa lakkaataa jira malee lammiilee Itoophiyaatti waa tokko birmataan jiru akkamitti shiftaan paaspoortii ijoollee durbaa harkaa saamee paaspoortii imbaasii maal hojjetaa jira imbaasii ucci guddaa dhaqeen imbaasii Dubaay irratti illee himatan sin irratti bana nama kana irratti illee himatan bana akka imbaasiin Itoophiyaa
nama paaspoortii ijoollee durbaa dallaalaa seeraan ala ijoollee gara Dubaay galchu deebisee immoo paaspoortii ijoollee shamarranii kaa saamu yeroo ijoolleen durbaa Joordaanirraa gara Dubaay dhatte ijoollee shamarranii waa tokko hin beekne biyya hin beekne gudeedu jedhamee viidiyoo sirratti hojjetama jechuudha. Andantaa wayyaa abbaa feete si soraadhan quba funyaan si ka'an Dubaayin keessaa hin haasaa warra balkaabaa. Dhageesse miin ayeemerti bira obbo nama haasofsiiftanii booddee mubaarak akkana jedhe jechuudha. Atu nama waan badaasee amma dhuftala. Utuu waan badaasee hin dhufta waan badaa afaanii hin baasin. Obboleessa keenya ilma Oromoo yoo har'a qabaatti irraa sii fuuna kottu kabaja afaan Oromooti. Hundi keessan dhaggeeffadhaadha akka bornan qomanne. Obboleesso kabajaan si waamaa jirra ajjalee hoo jiraattes kottuu ol galiitii dhageesse kottuu ol galiitii yoo maallaqa irraa qabaatte maallaqni keessi fa kennamu paaspoortii qabuun seera Dubaayinis seera Itoophiyaatiinis si gaafachisa. Dhageesse xaxaa sitti xaxeetan dhufa Dubaayin jechuudha. Faisal jedhama maqaan isaa namni beektan torba barreeffadhaa ol gala. Namni beektan torba barreeffadhaa ol gala. Itti nuu dawwalaa warri Faisaliin beektan torba barreeffadhaa warri beektan la. Kun waan biraan haasa'in. Gaafa haasa'uu jammale nama 2,300 dhufa. Nama biraatti hin galchinaa. Nama isa beeku malee. Okay. Hawwii isin deebisa. Mootii Wallaggaa kottu malee hin beektaa? Ijoollee isin hin deebisa isinis. Akkana gadhiisaa nama isa beeku barbaada. Mootii Wallaggaa. Kabajaan innaa saara kabajaan hin gaafataara. Mootii Wallaggaa ni beektaa nama kana? Mootii Wallaggaa ni beektaa? Lakki nama kanaan beemmateef si barbaadu sirraa ofi. Maaliif sobdi? Si buuseera. Si buuseera maaliifi dhugaa dubbadhaa ol gala. Wansi manni koo mana keessanii dhimmarra jira miti nama isa beekuun barbaadiyan. Nama isa beekuun barbaade amma. Dhimma fixanne gastii guutte hundi kee himmataa taate gastii yoonaa guutte maal na fayyadu? Kan si beeku dhugaan. Assalamu alaikum. Waalaikum assalaam. Ni beektaa nama kana? No, ani beeku ombe. Ayyee dhiifama qaba. Nama isa beekuun barbaadaa. Namni nageessa kutte mooti. Nan beeka fi kottu. Namni beektan bilbila kiyyaa naa waama. Namni beektan bilbila kiyyaa naa waama. Warri beektan torba barreeffadhaa. Ilmaan Oromootii walitti dubbannee yoo maallaqa irraa qabaate isa eebilaamee isa Oromummaa yoo ta'e kan hundi jara yoo obbolaa kooti waan ta'eef walitti dubbannee yoo maallaqa haqqi isaa bira jiraate wanni isin kafalee hin jiru funyaan qabeen irraa godhate. Yoo maallaqa irraa qabaate ni kafaltii miti ni kafalti. Innis hojjechuudhaaf walii gadi fiigataa jira jireenyaaf walii gadi fiigaa jira. Yoo waan irraa qabu qabaatee dhugaattiif maallaqa irraa qabaate hin fudhata hin fudhata. Kun kennisiif naafi isaafis kun gaasaa eebilaameedha kun isa nageenyaati. Kasti dubbannee xumurra. Lakkii hin dhiyaadhu dubartumaan duddubaan as fararree doorsisaa yoo ta'e immoo yoo dhufteen hojiin ciifte malee paaspoortii kee fudhattu namni diraamaa akkanaa yoo ta'e immoo walitti gadi yaana. Baala gochi. Ijoollee shamarran paaspoortii fuutanii fuutanii isa isin waliin ciifna kottu yoo tuftee irra hin ciifne nu wajjin hin bulle guyyaa tokko paaspoortii kennu.